dagaya yo isinin jennu malar kanu qabda wanare tun kaysanino ستن دوبا شايرا أسكن أكتر بتر ناس رجسيا أسكني ناس رجسيا أكتريبا أكتريبا ناس رجسيا كنت لفانا kaban nedo hinoju gammachisa arga dagaya giftun كندو غادا جالسة قدي في بو بيفتو ما بوجالنا جالسة بيتاعي Filmi waan diraamaan gashaatiin barreeffame taatota akka calayyama sabaatiin taasifas baqattoota Oromoo biyya ollaa jiraataniin hojjetame qulqullinni isaa sadarkaa filmii addunyaatiin kan warra kan karoorri keenya akka galma gahu dhoorke boca barattoota osoo hin taane hirrina siifi fakkaattoonni kee fidaa jiranii memang bakat pasportii kee kana dirqama dheengadda sitti laatamisan dirqamni guddaan nutti kenname baqattoota Oromoo keenya kan kutaadhaan amantiidhaan gosaan qoqqoodanii jiru. Filmi waan baay'ee nama barsiisaa bashannansiisu akkaataa hawaasni keenya yeroo ammaa irratti argamu mara kan faana dha'u. Tuh kayak seorang banyak market tuh. Sana nih rasas. Ayo, ayo. Filmi afaan Oromoo haaraa yoo ta'u baqattoota achi jiran tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatu. Warra gootummaadhaan nu dura dhaabbatan immoo akka injiinar Tasfaa'uun fa'aa akka injiinar Masfiin fa'aa. Afuuftu Oromoon si callaa dhama Oromoon miliyoona 50 yoo walitti yaa'e bakka si buufate. dubbii dheeraa maaqmaaqsa Oromootiin galaafate ibsamuu dhageeffachaa akka ittiin boontan shakkii qabnu badhaadhina fa'a. Oromoo Oromiyaa amma jiru taanaan na biratti arrabsuu hin dandeessu. baay'ee nama kofalchiisa baay'ee namatti tola qoosaan kee Utuun manatti siqnaa argite moonni muka narran sitti tola. Dhimma si barbaachisu mara imbaasii keenyaa wajjin wal qunnamtan Waan nu barbaachisu imbaasii keenya baasifan. maal akka yaada beektaa utuu biyya lafaa kanarra bishaan bariisaa deebi'ee dhufe akka didaattiin oolfattu na dhaban. Biyyaana lafaa gaarii nuuf haa. Kan guutuun seenaa isaa qalbii nama rarraasu. Sanuu afaan banti. Hayyooti kennan dhalli argitati. Waaltina saba Oromootii fi Oromiyaa irratti hundaa'e eenyummaa sabaa ibsuuf Sanu akka nama jaalala biyya tokkotti aktii godhaa rakka. biyya ollaa keessa naanna'e Hin qaanoftu ana biiftuu intala barii bilisummaatiin kan akkas jettu sammuun kee hojjetu ati. baqattoota naannoo sanii wacaa jiran akka jaldeeyyii ifatti bittinneessitan. Warra kana hundumaa didanii akkuma jaatanii alii. mootummaan abbaa irree baqattoota Oromoo biyyoota ollaa jiraatan irratti dalagaa jiru kan saaxilu. Kananiisitti Oromiyaa lafa bal'oosa baanan sanu gosaan godina godinaan adda qoqqoonni adda faffacaafnee jira. Kanaafuu keessa baqattoonni kamiin nuuf jettee. Eenyummaa uummata Oromoo Ormaa baadiyyaa naannoo garraayinii qubatan isin barsiisuuf kaleema. Oromoon tokkuma gargar baasan qabdu duubni yaadii akkana yaadini. Filmii kana wanni adda taasisu kan biraa haasawaa fi seenessisaa guutuun afaan Ingiliffaan hiikamee sabtaayitiliin barruumee jalatti kan isiniif dhiyaatu. Guddaa nama kabajamaa akka isaanitti salphisan. Baay'ee baay'ee kana ta'uu Kanaafuu Otuu nu bateen qofa hanga bateen jedhani. Ayi gurbaan kana silumaa isa qabee jaallate mucaa carraan qaba. filmiin kun hojjetamee kan xumuramee jiru yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti eebbifame Waan dandeenya waan jedhani. bakka jirtan maratti iskiriinii irratti kan isin daawwachiifamu. Bakka takka akka bu'uura isaa isaan ciranii fitan qaama isaa hunda. Jaalattootaa fi deeggartoonni aartii Oromoo idil addunyaarra jirtan marti. Duraan addaan nu baasaa turan. Gabras, Booranas, Gujii. Amma dhuma siidaa qaba jecha jirta.
Lakkeen dhugaaf hin jenne. Jettee jedhan jettee tafkiin na kuubaa jirti. Abdii guutuun akka nu eeggattan yoo isin affeerru gammachuu guddaadha. Emman bakat